Hayyee Dooktar. Egaa biyya keenya keessatti sababa dhukkuba kana state of emergency keessa jirra. Wantoota hojjetamaa jiran keessaa tokko namoota biyya alaatii galan mandatory quarantiniitti guyyaa 14 gashuudha. Haa ta'u malee warreen kan biraan sababii dhukkuba kana state of emergency yookaan labsiin yeroo hatattamaa kun ba'ee dhibee kana to'achuudhaaf dandeessisu hojiirra oolmaan keenya maal fakkaata? Yaaddoo isin akka epidemiologistiitti akka biyya keenyaatti qabdan maali? Hojiirra oolmaan state of emergency namoonni afurii wal duuka ta'uu hin qabani. Lafti waaqeffannaadhaa cufaa ta'utu irra jira. Wantoonni kaa'aman ni jiru dhibee kana to'achuudhaaf. Hojiirra oolmaansaa so law enforcement dhibee kana to'achuudhaaf danda'a akka nun jirru wanti argisiisu jiraa'oo akkasumas immoo akka epidemiologistii tokkootti Itoophiyaadhaaf maal yaaddooftu isin? Okay. Baay'ee gaaffii gaariidha abdii gaaffii nama kaasite of course gaaffiiwwan duraanillee gaaffiiwwan gaariidha. Ani akka Itoophiyaatti tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa mandatory quarantiniin kuni rakkoo guddaa keessa akka hin galle nu godhee sanarraa nu baraaree jira kan jedhu yaada akkasiin qaba. Hojiin gama sanaan hojjetame kun hojii baay'ee boonsadha, baay'ee gaariidha. Uummatalleen dhibee kanarraa baraaree jira kan jedhu sana yaada akkasiin qaba. Kan lammataa irratti garuu labsiin yeroo hatattamaa bahee sana keessatti tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban public health measures kan kaawwaman hin jiru. Isaan enforce gochuu irratti isaan hojiirra oolchuu irratti garuu baay'ee gaaffii guddaadha kanan argu. Gaaffii guddaadha kanan argu maalifan kana jedha. Namni afurii ol waliin jiraachuu hin danda'u, walitti qabamuu hin danda'u, namni harka wal fuudhuu hin danda'u. Reesturaantonni tokko xarapheezaa tokko irratti namni taa'u murtaa'ee jira. Manni mashataa manni dhugaatiilleen akka cufaman kuni taa'ee jira. Manneen amantaa irratti wanti hojjetamee jira. Manneen barnootaa, yuunivarsiitii, kolleejoota akkasumas manneen barnootaa xixiqqaan irratti wanti hojjetamee jira. Garuu baay'inaan hojiirra oolmaa isaanii irratti rakkoon argaa jira. Manneen akkuma durattiitti manneen reesturaantonni akkuma durattiitti kan hojjetaa jiranii baariiwwan iddoo manneen dhugaatii kunilleen akkuma durattiitti kan hojjetaa jiranii wanti fooyya'ee hin argani yookaan magaala keessas deemu namoonni afuris ta'anii shanis ta'anii jaas ta'anii walitti qabamanii numa deemaa jiru. Kanarratti ani hojiirra oolmaa isaa irratti rakkoo guddaadha kanan hubachaa yeroo jechuudha. Hojiirra kan oolaa jiru of course manneen amantaa cufamanii jiru suni baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo manneen barnootas yuunivarsiitonni cufamanii jiru suni baay'ee gaariidha. Garuu immoo kan iddoon itti hojjetamuu qabu keessumattuu magaalaawwan keessatti namoonni akka walirraa fagaatanii qaaman deeman taa'an akkasumas hiriiran gochuu irratti gaaffii guddaa argaa jira. Suni wanni gatii guddaa nu kaffalchiisuu danda'a baay'ee gara fuulduraa yoo dhibeen kun hawaasa keessa kan faca'u ta'e haala amma qabiinsa keenyaa kanaan kana caalaa baay'ee babal'achuu danda'a. Magaalaa keessatti babal'achuu danda'a. Baadiyyaa keessatti babal'achuu danda'a. Sanarratti hojiin guddaadha kan nu barbaachisu. Kanaaf labsii yeroo hatattamaa kana hojiirra oolchuu irratti ani gaaffii jiru kana mootummaan irratti hojjechuu qaba. Hawaasni illee dhaga'uu qaba. Hawaasni mootummaan dhibee kanarraa akka uummanni baraaramu gochuudhaaf kan barbaadu ministeerri fayyaa sana kan barbaadu garuu immoo hawaasni
hubannoo uummatee jijjiirama amalaa argatee haala sanaan I think ergaa kennamu gorsa kennamu hunda hojiirra oolchaa jira kan jedhuun qabu. Kanaaf mootummaas ta'ee hawaasas ta'ee kanarratti hojjechuu qabna, hundi keenya hojjechuu qabna. Miidiyaan illeen akkuma amma jalqabe kanatti yaa hojjechuu qaba kan jedhu sana kaasuuf. Egaa muummeen ministeeraallee state of emergency yookaan labsii yeroo hatattamaa kana hojiirra oolchuudhaaf humna dhabne jedhanii ifatti dubbataniiru, hin dandeenye jedhanii yeroo isaan dubbatan arginee jirra. Kana jechuun uummanni gahee mataa isaa taphachuutu irra jira kan jedhu yaada qabna nus gorsa laachuu barbaanna. Uummanni labsiin yeroo hatattamaa kun fayyaan hawaasaa akka hin miidhamneefidha kan inni labsame. Kanaaf kana keessatti dhagee gahee mataa isaa bahachuu qaba kan jedhu asumaan ergaa dabarsuu barbaanna. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi nun testing capacity nun gochaa jirru so screeningii keenya akkasumas waa'ee dhibee kanaatii fi qorichallee argachaa jirra waan jedhu kaa'anii turanii sun maalirra ga'ee maal quba qabdu testing capacity keenya immoo akkamitti ilaaltu gara kamittitu guddatee gaariidha jettanii yaaddu? Yaa gaaffii gaariidha abdi. Tokkoffaa qorichi yaa'u hin jiru. Qorichi yaa'u biyya keenyas ta'ee biyyoonni biraa kan argatan hin jiru. Yaa'u qorannoowwan adda addaa gaggeeffamaa jiru. Aamshor biyya keenya keessattis gaggeeffamaa jiru. Keessumattuu biyyoota addunyaa biyya Xaaliyaanii, biyya Ameerikaa, biyya United Kingdom keessatti qorannoowwan baay'een isaanii adeemsifamaa jiru jechuudha. Kuni qorannoo qoricha argachuu irratti talaallii argachuu irratti illee amma torban darbe akkuma dhageesse mootummaan Ameerikaa qarshii guddaa ramadee sanarratti hojjetaa jira. Ani kanarratti abdiin ani qabu yaa talaalliin hin argama jedheen abdii akkasiin qaba. Talaalliin kun garuu argamuudhaaf ji'a 6 haga waggaa tokkootitti fudhachuu danda'a. Qorichis argamuu danda'a. Qorichis immoo hagasuma fudhachuu danda'a. Garuu immoo talaalliin yoo argames qorichis yoo argame jalqaba biyyootuma baay'ee maallaqaan illee yaa bitachuu danda'an biyyootuma dureeyyii kana bira gahuu danda'a. Of course yaa yeroo ammaa kana equitable ta'uu qaba jedhanii wanti kaawwamaa jiru hin jira. Suni abdiin hin jira. Garuu abdiin sana ilaallee yaa hojii amma hojjetamuu qabu dagachuu hin qabnu jechuudha. Sana itti deemuu qabna. Testing capacity keenya akka ati kaaste egaa vaayirasiin kun haara'a. Vaayirasiin kun akkuma ka'e Diseembarii bara darbe kan mul'ate Chaayinaa keessatti hagasuma sequence godhanii maali vaayirasiin kun jedhanii testing isaalleen uumuudhaaf yeroo fudhate jechuudha. Sana oomishuudhaaf yeroo fudhate yeroo jalqabaa Afrikaa kibbaatitti saampilii erginee achitti qorannoon gaggeeffamaa ture. Garuu immoo dhawaatuma akka Itoophiyaatitti qorannoon jalqabaa nama 50 akkas guyyaatti qorataa turanii yeroo ammaa kana yaa kapasitiin keenya xiqqoo dabalee jira. Garuu kana caalaa dabaluu qaba. Uummanni keenya miliyoona 100 fi miliyoona 10 oli. Kanaaf immoo qorannoon amma guyyaatti 2,000 yookiin 3,000 qoratamaa jiru kun gahaadhaa miti. Kanaaf dabaluu qaba jechuudha. Eessatti kan dabaluu qabu kan jedhu san baay'ee murteessaadha. Namoonni xiyyaaraan dhufu hojii gaariidha kan hojjetamaa jiru akkuma duraan kaasne. Namoonni baaburaan fakkeenyaaf Jibuutii irraa dhufu. Fakkeenyaaf konkolaataadhaan Keeniyaa irraa dhufu. Miilaan kan Somaaliyaa irraa dhufu. Miilaan kan Saawus Sudaan kibbaat irraa dhufu. Akkamitti ilaallaa? Namoota sana akkamitti kwaaraantiinii galchinaa? Akkamitti isaan qoranna kan jedhu sanatu baay'ee murteessaadha amma. As Boolee Eerpoortii irratti hojiin hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha. Baay'ee boonsaadha.
Garummoo namoonni miilan dhufuu, konkolaataadhaan dhufuu, maaliin dhufuu sirriitti boordarii keenya to'achuu qabna. Daangaawwan jiran biyyoonni nu maddii jiran illeen akka tasaa akka carraa ta'ee health system isaanii baay'ee dadhabaadha. Sudaan kibbaa baay'ee dadhabaadha health system isaanii. Akkasuma Soomaaliyaan health system isaanii dadhabaadha. Biyyoonni kaanis rakkoo adda addaati jira. Eertiraas ta'ee, Jibuutiis ta'ee, Maalis ta'ee. Kanaaf namoonni lammiiwwan Itoophiyaas ta'ee namoonni lammiiwwan biyyootaan biraa waggaa biyya keenya seenan kwarantiinii keessa galuu qabu. Kwarantiinii keessa galanii qoratamuu qabu jechuudha. Na sanarratti xiqqoo kan gaappiin mul'ataa jiru gara fuulduraa suni babal'achuu qaba. Namoonni haga danda'ame teestir ta'uu qabu. Teestir ta'anii isolated ta'anii maandaatorii kwarantiinii keessa galuu qabu. Egaa sana booda kan hawaasatti makamuu qaban jechuudha. Kanaaf kana yoo cimsineet itti fufnu yoo ta'e hubannoo uumurrattis akkasuma yoo hawaasa keessatti bal'inaan kan hojjennu yoo ta'e namoota dhibee kana qabu waliin namoota quunnamtii qabu yoo adda baasnee kan finnu yoo ta'e akkasumas immoo hawaasa keessa deemnee active surveillance namoota mallattoo qabu yoo han adda baasnu ta'e I think gara fuulduraa hojiin gaariidha kan hojjechuu dandeenyu. Dhibee kanalleen to'achuu ni dandeenya kan jedhu cautiously ni dandeenya.